Yung beeku. Maaliifi wanni mana tamaariitti barru waan ittiin nama gabroomsanidha. Waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Education jechuun Itoophiyaa keessatti waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Amma fakkeenyaaf Kiristinnaa jedhu miti. Kiristinnaa jechuun waan waaqattiin si wallaalchisanidha. Software gara biraadha, software gara biraadha irratti fe'u. Afaan Oromoo irratti software gara biraa Amaariyaadha fe'u. Isa kaan immoo distortii godhu. Qaldiifaa taasisu. Amma fakkeenyaaf afaan Araadaatti ምን አይነት ቱሉ ነው jechuun arraba. Tullu. ምን አይነት ገመቹ ነው jechaan arraba. Hoggaanuu tamaarii turre hin beekna. So ridiculous. In other words, afaan Amaariyaa maqaan Itoophiyaa jedhan kuni it's part of the colonizing structure. Amma isin duwwaa miti kan rakkoo kana qabaatu maaliif warri Orthodoxii Sinodii Oromiyaa Afaan Oromootiin qopheessina jedhan. Akkas miti yaadi isaanii akkana miti. Kun egaa amma Afaan Oromootiin soostuu sillaasee hin jira. Anyway, waan baay'eetu jira. World view'n inni kan Oromootiif, world view'n inni kan Kiristiyaanaa, world view'n kan Oromootiif, world view'n kan Islaamaa. Inni kuniyyuu eessatti wal simaa, eessatti wal gataan gana dubbii baay'ee qaba. Xinaatii barbaada. Isa kana immoo egaa 1 million miti wordiin barbaadamu. Amma meeqa kan isin qabdan? 1,138. Sanuyyuu kan sirriin taane keessaa baafnaa jechuudha siistema keessa. Okay. It's a big task. Taskii guddaadha. Rabbumti isin gargaaru. Anyway. Kana aware ta'uun gaariidha. Maaliif amma politikaan Itoophiyaas rakkoonsaa rakkoodhuma Oromootiif rakkoo Itoophiyaati. Maaliif akka afaaniittis rakkoo Itoophiyaati. Akka amantiittis rakkoo Itoophiyaati. Akka ikoonomiittis rakkoo Itoophiyaati. Maaliif lafa Oromiyaa kana dhaaluu barbaadu. Wajjin dhaallaa miti dhaaluu barbaadu. Miti. Kanaaf kun political kanaafitu mootummaatu hojjechuutu irratti ture piroojeektii. Shannee jedhu. Shanneen kun egaa shintaame jechuudha basically. Na Oromoodhaan jedhaa jiru by the way. Wordii sana miti. Wordii sana yoggaa akkanatti manuyi maqanajoo jenna. Isaan maqanajoo jedhu. So systematically language kana Amaarinyaadhaan accentii Amaarinyaatiin plausibility structure Amaarinyaatiin Amaarinyaan kun egaa language siraata Itoophiyaa jedhamu kana aspektii baay'ee qaba. Religious aspektii qaba siraanni kun. Linguistic aspektii qaba. Political aspektii qaba. Economic aspektii qaba. Linguistic aspektii isaatiigaa kan dubbataa jirru jechaadha. Cushitic languagesiin kun gara fuulduraatti afaan Oromoo akka developii godhu yoo barbaachise other Cushitic languages haxanna'amuu qabu jechaadha. Amma fakkeenyaaf afaan Soomaleetii fi afaan Oromoo gargar ba'ee afaan laman taane ammayyuu wal keessa jira. Na laman gargar ba'eera garuu gargar 40% ammayyuu wal keessa jira afaan Soomaleetii fi afaan Oromoo. So warri kun haxanna'amuu qabu jechaadhaaf.
kun egaa Google wajjin nama background dhuman dubbataa jira malee projectii isa amma hojjetan kana I think terminology technology irratti focus waan godhu natti fakkaata. Afaan general. So is it going to be like an encyclopedia or a dictionary or entry in Somali wordida? Wordidhaan odoon taane siistemni develop ta'eeti amma isaan ingiliffi international standard irra jiru jira miti. Isa display godha siistemni. Isa display siistemni godhu taa'aniiti warri kontekstii afaanii beeku isa ingiliffaan display ta'u kana maybe sentences ta'uu danda'a, wordii ta'uu danda'a, gaalee ta'uu danda'a. Kana deebifneeti hiiknee save goonaaf siistematti. Yoo amma artificial intelligence waan jedhamu jira. Artificial intelligence ni jecha asitti amma haasaa keenya keessatti jecha nuti asii fayyadamne haasaa bakka biraa keessatti haasa'ame kamiif kamtu akka wal simu beeka. Hin dubbisan artificial intelligence kun jechuudha. Saniifuu walitti fuudhee waliif fida waan ta'eef hiikaan ingiliffaa sun qofti sirnaan hiikamu barbaachisa. Yoo plausibility hojii guddaa dhagaa. I have no idea waan isaan beeku. General theory isaa beeka garuu detail isaan beeku. Garuu afaan Oromoo kana termiin tokko kan hin jirre jira. Researchii barbaada. Amma fakkeenyaaf criteria. Warri OPDO kun yeroo taa'anii dhuma ulaagaa jennu jedhan. Maalirraa akka isaan ka'anii ulaagaan kun coined akka ta'e hin beeku. Egaa compound noun eenyu institutionii qabaa Oromoon warra compound noun kana formii godhu. Yoo formii ta'e immoo eenyutu approve godha. Innati sila Academy of Oromo Language jette suni 1997 tti proposaliin Oromia government itti dhiyaate. Maaliif miidiyaan kuni yoggaa qaalii tokko dhabu lafa itti bilbilee gaafatu. Bilbilee qaalii akkanaatiin maal jennaa lafa jedhee gaafatu qabaachuu qabaa jennee propoosii goone Oromiyaa governmentii. Akkasii kun waan NGO hojjetu miti by the way. Maaliif amma Ministry of Health keessa problemi guddaan jiru tokko doktoriin afaan Oromoo hin beeku. Amma namni dhukkubsatee dhaqu mataa koo na nyaataa jedha akka mataa. Dibba na cabsaa jedha mataa na cabsaa. What does it mean? Contextually nama kaalcharicha beekutu translate godhuu danda'a. Isumaayyuu different context keessatti different meaning acquire godhuu danda'a. So waan dandeenyu all I can say is waan dandeenyu isin gargaara. Afaanni kun afaan very ancient. By the way, afaan Oromoo keessa hiikaa baay'een kan jiru ancient Egyptianidha. Amma hiikaa jenna miti. Dubartii yoo deesse ni hiikamti. Namni hidhaadhaa bahee ni hiikama. Funyoonni ni hiikama. Afaan ni hiikama. Abjuun ni hiikama. Maaniin ni hiikama. Hiikaa jechuun kuni it's an ancient, it's not just an Oromo word. It's ancient hieroglyphics keessatti katabamee jira hiikaa kan jedhu kun. It's the name of hiikaan jedhu inni ancient hiikee jedha. Oromoon hiikaa jedha isaan immoo hiikee. In fact hiikeen kun waaqa. It's a magical word. Waan maajikidha waa uumu. Kanaaf kun egaa afaanichi projectii afaan Oromooti basically. Akkamitti NGOtu kana hojjeta jettanii akka yaaddan Waaqayyo sina gargaaru. Kana governmentiitu hojjechuun irra jira. This is maaliif politikas qabaa, economy qabaa, religion qabaa, philosophy qabaa,
waan baay'ee qaba. Googleidhaaf garuu Ingiliishiidhaan termii isinii kennee let's say 1 million words isinii kenneeti kana afaan Oromooti maal jettu jedhees gaafadha miti. Maarree caala isgingoo isgangaa jettee akka OPDO uumtee dhumatti nattee sunis hin ta'a. Garuu moodalii isin barbaachisa. Like take Indian language or take Urdu. Urdu hin jira. Urduun akkamitti translate godhe. Hindiin akkamitti translate godhe. Yoo warri Somaalee kun immoo translate godhaniiru ta'e it's very good. Maaliif nutti baay'ee dhiyaata. Although Araba makateera gara baay'ee Araba liqimseera. Kanaaf iyyuu isa karaa miningii waan dandeenyu isin gargaaruu dandeenyu. Miningii amma afaanumti Ingilishii kun namni baay'een afaan Ingilishii beeka malee gaaf tokko Ameerikaniitti presentationii wayii qaban ture. So I asked gaaffiin gaafadhe respect jechuun afaan Oromootti maayinni jennaan namni baay'een kabajaa of kabajuu inni kaan gara biraan maal jedhu respect sabboonaadha. Woordii akkanaa himu. Garuu afaan Ingiliishiitti respect jechuun woordii lama REdhaa fi spectacle. Respect jechuun to see again jechuudha afaan Ingiliishiitti. To see again. Innaa waan akkanaa kana compound noun warri coinii godhu afaan Ingiliishiitiif warri coinii godhu expertise qabu no. Isa kan keenya kana keessatti warra linguistii kana yoo gaafatte baay'ee area kana hin beeku ta'a. Afaan Oromoo karaktariinsaa akkamittiin coinii ta'an sun kanarratti isin gargaara yoo ta'e jechuudhaaf jedheen kaase. Anyway, yeroo dheeraan fudhadhe. Relevantiidha wannan dubbadhe. Aspektii afaanichaati. Religious aspektiin afaan kanaa naxannaamu. Mootummaan hin barbaadu akka inni naxannaamu. Sittan hima. Maaliif yoo afaanni Oromoo kun full-fledged develop godhe Itoophiyaawinnatii underminii godhaa sodaa jedhamutu jira. In other words, Amaarinyaa undermine. Maaliif Amaarinyaan Itoophiyaawidha. So politikaasaas beekuu qabdu. Nu rakkisinaa. Maaliif waan sobaa NGO'tti uumtee waan this is a national project. Wanni inni itti walitti hidhamee jiru jireenya Oromoo guutuutu afaan kanatti hidhameera. It's not just waan giraamarii tsaafanii fi waan national projectidha kun. Bu'uura Oromummaatii fi bu'uura Oromiyaatu waan kanarra ijaajja. Self determination is uummata afaan literate ta'e qabutu waa'ee self determination haasa'uu danda'a. Kanaaf akkuma inni rabbi si gargaaru karaa kootiin si'a sadiin attempt godhe failii godhe. The first time was yeroo Hassan Ali proposalii peejii 72 birrii 50 consultant jedhanii na qaxaranii na kaffalanii projectii sana katabeen itti kenne ji'a ja'a booddee meerre hoggaa jedhan hin badeedhan. Hoggaa Junaddiin paawariitti dhufee fidaa jennaan hin jiru. Dokumentiin hin badeedhan. Na waamanii koppii qabdaa'ii nuu fidii jedhan. Koppii godhan kenneef. Gaafa Junaddiin achi ka'u hin badee jedhan.
Let me tell you. Dubbiin kuni koorii politika Itoophiyaati. The core of the Ethiopian politics Afaan Oromooti. Itoophiyaan rakkoo guddaa qabdi. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodhaa yeroo jennu Afaan Oromooti jechuudha. Rakkoon Oromoos Itoophiyaadha. Itoophiyaa jechuun Afaan Amaaraati jechuudha. Maaliif Afaan Amaarinyaa kuni Afaan Oromoo destroy godha akka qinqaniitti nyaate. Amma yeroo miidiyaarraa niwusii dubbisan programii present godhan akka isaanitti Afaan Oromoo pronounce godhan argitaniittu miti. It's deliberate. Deliberate. Qaalii tokko tokko afaan qaaliidhuma Afaan Oromootu Amaarinyaa taasisu. Akkatti waaman keessa. Na isa kaan immoo distort godhu shannee jedhu isa jedhu shannee jedhu. Shannee, shintaam. Siin jedhu akka uummataatti. And you don't understand that. Rakkoon Oromoo isa tamaare kana. Karaa lamatu jira. Karaa Waaqayyo uume. Karaa dhugaa fi karaa sobaatu jira. Wanni sin dunqu Oromoon tamaare. Utuu salfii isaa ilaaltanii karaa isa dhugaarra sin dhaabbatu qara. Karaa isa sobaarra sin dhaabbatu. Gidduudhaan karaa qofe tolfate. Dhugaadha. Gidduudhaan karaa tolfate. Na garlachuuyyuu hin jiru. Garuma itti tole gora. Na I am so sorry to say this about us. Garuu it is true. It is true. Nui warri Oromummaa sanas luuzii godhe. Warri retrieved tahuu qabus nui. Nui. Amma rakkoon keenya qabnaa heeyyuu wanna sana miinsi isaa kuni is a huge project. By the way, it's also political. It's also international relation. NGO-dhaan hojjetamuu hin danda'u. Google wajjin hojjetaa jirtamti. This is a national project. Internationally, international relation